Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaad keessatti sadaasa lama bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti konferensiin tumsa Islaamaa fi Liigii Arabaa Gaazaa fi Liibaanos irratti xiyyeeffate hooggantoota biyyoota adda addaa mari'atameera. Sagantaa baniinsaa irratti ilmi mootii Saudi Arabiyaa Muhammad bin Salmaan haasawa taasisan keessatti haleellaa Israa'el lammiilee Falastiinotaa irratti raawwatte balaaleffataniiru. Walgahicha irratti haleellaa namoota qulqulluu irratti raawwatamaa jiru Falastiinotaa fi ummata Liibaanos dhaabuu fi deeggaruu kaasuun dhimmicha irratti ejjennoo wal irraa hin cinne fudhachuu hawaasa addunyaa tarkaanfii nagaa fi tasgabbii waaraa keessatti uumuuf akka fudhatu dhiibbaa gochuu kan jedhu kaafame ta'uu ibsameera. Konferensii bara darbe geggeeffame irratti gamtaan Gaazaa qunnamtii Gaazaa jedhamu kan ijaarame yoo ta'u kunis biyyoota akka Turkiyyee, Saudi Arabiyaa fi Ijipti kan hammate ta'uu ibsameera. Kana malees gareen Qatar, Falastiin, Indooneeziyaa fi Naayijeeriyaa of keessatti hammate kun dhimmoota Gaazaa irratti dhaabbilee idil addunyaa waliin mari'achaa kan ture yoo ta'u Falastiinii fi Israa'el biyyoota lama akka ta'an sochii taasisaa tureera. Haleellaa Israa'el ji'oota 14 darban keessa Gaazaa irratti raawwateen yoo xiqqaate Falastiin lammiilee ishee namoota qulqulluu 45,000 ol kan dhabde yoo ta'u namoonni 100,000 ol madaa'uun gabaafameera. Maddi oduu Saa'udiiti.